ni beeka warri harda isa arrabsuuf deemuu fi warri harda isa arrabsu kun jechuudha dhugaa rabbi yoo dubbanne namni biyya kana keessatti ji'a 3-4 dura Muhammad Nur Waleensoo jedhee waamun jiru Muhammad Nurin arbaab jedhanii waaman hundi isaanii yoo dhugaa himne jechuudha garuu harda bakka inni hidhametti isarratti duulan si galee ilmi namaa kamuu akkuma hojjetu seera biyya kanaallee beekta dogongorullee waanuma jiru garuu har'a bakka inni mana hidhaa jirutti yookaan si galee bakka inni mana hidhaa keessa jirutti har'a gadi bahanii isa arrabsuun kun bataam itti gadhumma si galee Muhammad Nur yoo ta'e kaleef deengaddalee gubbuma kanarra jira miidiyaa kanarra jirallee gaasan garuu arrabsuu sodaatanii har'a inni nun argu warroonni arrabsan kun jechuudha warrootuma kaleessa isa hojii nyaataa turanii warrootuma kaleessa yoo inni koo mana isaa jalaa ol ba'u jechuudha warri gubbaa hundi isaanii lafa ol kaasii galee har'a garuu inni mana hidhaa jiraatee yennaan inni har'a nun argu yennaan warruma isa hojii nyaatetu isa intini jedhaa jira kana yoo jedhu Muhammad Nur irraa yookaan namni haqa qabaatee yookaan maal jechuu miti ilma namaatii namni hojjetu kamuu namni haqa irraa qabaatuu danda'a haqa kana Muhammad Nur nama haadha argatu jechuu kennaa miti si galee jechi kee jechuudha still maybe yoo namni haqa irraa qabaate Muhammad Nur mana hidhaa keessatti hin bahu ima baha mana hidhaa jechuun immoo qoraasuma dhiiraa ta'edhaan si galee gaafa inni bahe san gaafachuu ka danda'an har'a garuu maqaa isa balleessuuf har'a maqaa isaa xureessuuf si galee waan inni yookaan isa caaleef yookaan waan inni jara kana caaleef har'a isa xiqqeessuuf malee kuni gaarummaa hojjetaa hin jiranii warri immoo kana godhaa jiru warruma kaleessa isaan arbaaba jedhaa turetu har'a immoo gaddeebisa xiqqeessuu barbaada kanuma jechuu barbaada galatoomaa thank you. Ulfaadhu dhugaan hin jiru isuma kana Ramadaan itti kana kee bultu kiyya ati duraan moo dhugaan anallee wanti jechuu barbaade kiyya nuna jalaa fite an tokko gaafii an sirraa qabu saafii yoo nama ol baastu ati Muhammad Nur ni haasa'u kuni gaafa Muhammad Nur hidhaa hin jirre gaafa Muhammad Nur aga mudhame jaata akka yuun turre yookaan biyaansi jima takka itti gaaf sana waan mucaatti jira waan mucaa jalaa goolamne anu birrii 2,500 dagai kada si gaafa dhara qoy kana ina dagai maal ani bar ani isini mi bar Ramadaanan nan bayne keessa ko na dagai kaamee fidadha ati deemi dura keessa ko qoradhu duraati inzil waa'ee mucaa yoo taate ani mataa ko namni kamiyyuu dha jechuun namni kamiyyuu jechuu barbaade bara akka fakkeenyaatti mucaa waa'ee mucaa dubbatin ka waa'ee mucaatimi akka ka 50 100 Muhammad Nur hin arrabsinaan jedhe ka 50 qabdii naa galche kun osoo ajjeesuu malee homaa nafne jechuudha kanaaf an akka fakkeenyaatti mucaan sun waan irraa hasaaroo mucaa sana waa'ee mucaati dhiisii ani bara Muhammad Nur keessa kootiin jaaladha bara akka isin fakkeessitanii qixxaa irraa nyaattanii isa duuba nyaattan sanii miti qixxaa isaan nyaanne shilingii isaan nyaanne Muhammad Nurin rabbi natti raga mee Muhammad Nur Waleenso guyyaa takkitti isaa fi amaanii shilingii kenne haa jedhu gabbee shilingii an takkaa qixxaa nyaanne garuu nama birrii dila agana hundamu hagana hunda Muhammad Nur Waleenso nama miidhee 100 saafi amaanii qabananii 50 qabdiin agalcheetii barka soba takkan qabne Dubai keessa taa'e keessa kootu gubate waan taphatu seesi galemi ittiin naaduu tanaan jedhe ittiin siituu jedhen ani koo bar gaafa abbaa koo jedhu bar onni irraa jaaladheeti malee safaataa miti bar ani Muhammad Nur Waleenso waadaa hedduun agalee waadaa koo diigeera ittiin qabamu garuu hidhaara osoo inni ala jiraate abbaan ofirraa dubbata waan ta'eef gin nama tokko gaafa inni hidhaa seeni nama tokko gaafa inni si bira hin jirre haddii kanatti gabbayii xiqqeessi hidhameera haala kanaan hidhame waa'ee makiinaa kaasanii natti erganii waa hedduu keejiilee garagaraa waan namarratti ergamuu hin qabne maanee nama kana garte cabsi itti gadi bayi deengadda 300 mana asinitti siin ijatee sillee akkas si godhe nullee akkana nu godhe inde maal isin godhe yaa keedi maal si godhe birrii biraa qabdaa karaa seeraatiin gaafadhu inde wanna akkanatti hin fidinaan ani arrallee borullee wallahi Muhammad Nur Waleenso ennumaan nun tawadaddarwan garuu ila in kabaja malee Muhammad Nur Waleenso dhibbatti yoo inni gabbee badii isaa itti isa dura dhaabadheen kana beeka ani Muhammad Nur Waleensootiin salaatu ankuba qabaadha garuu wannan barbaadu dhugaa fi dhugaa qofa bakka abbaan jiru dubbadha in kijibina in albaata war dubbad yoo inni magabbee namni mintaa fi afu isinimi namni mintaa fi Muhammad Nur Waleensooti afu ennu kijibdoota hattoota warra dhiige isaa gartee nyaachuu bare warra kursii isaa irra taa'uu bare gabbuuna moo walitti qabdeen waan rabsitanii saayib gabbuu barbaadda carraan kenn
راكن راح ورتي باري صافي زون افتتي تقول يا جيل ati ramadan maarif jeeta jibril haasa'u ramadan homar golitti kaani kan dhagaa Ana to asawaliza. او غرلابو مال كما سي مال نم دبتي بكون جرو من دنا قبو يا ديوالا ايتا قبو سودا كين كم دريسا Wal keessa dhuuba akkanuma Ramadan. Ani dubbii gammaa dubbatamte keessa saafii galatoometillee sagalee Muhammad Nuuri ta'uu keetti feddu ulfaadhu. Muhammad Nuuri jechuun yaa'u namni beeku hunduu ni beeka. Badaas deebi'ee nu dhageeffatu ree rabbi jira. Eegas irra deebinee naasoynu. gaadu bodo kole so ndaga mu kayya bana chunnan dawan Dubbadu dubbadu nuyi si dhageenya saafina deemu rakkoon qabu ani bakka isaa bu'ee si dhageeffataadha. Dhugaa yoo dubbanne saafini tanan somne wallahi dhugaan jirtu tanuma Muhammad Nuuri waytinni ala jirullee waytinni mana hidhaa keessa jirullee saafin akkuma duritti sagalee ta'aafi jira wayta Muhammad Nuuriin namoonni hedduun ol baasanii irraa arrabsaa turanillee kophaa isaa tahee irraa qolataa ture argineerra. Har'allee waan isaatti ergamellee isatu beeka birrii isa galtellee kun inni himaa jira. Ani kana dhibu namni biraa alaa dhufeetini namni tokko Muhammad Nuuriin kan arrabsu hin jiru. Warra wayita inni duraan as jiru wayita indas ala jiru kophee irraa baasuu fi warra wayita inni seen arbaab jedhee lafarraa utaalu bichatu amma isatti garagala malee namni biraa namni isa arrabsu hin jiru. Muhammad Nuuriin kabaja walii qabna. Nama kabajaati wal kabanya namni isatti dhiyaatee isa jala deemee isa arrabsu yoo jiraate arbaab warra jedheeni jala deemu malee namni biraa hin jiru takka jedha. Inni biraa Imaaraati ma keessaa namni wahii qabdii naa galche naa arrabsii jedha saafin. Yoo dhugaa rabbii sii galche 50,000 qabdii isa yoo sii galche birri san sumunii isa takka hin deebisin. Barbaaddu fudhu barbaaddu miskiinaa kenni. mal marata da borfoni nya daga bayo boleso Oi kan fitati. daga ngabdot Yoo jibbitee si dabbare miskiinaa kenni miskiina baraan jala hitaa'u hedduu jira. lakin anta baru natora wallahi birri na kana Namni ba ina timoyti Wanni biraa ammoo wanni biraa tokkoffaa waa saalfachuu qabna jara kenna namni kuni nama jabaa wallahi dhugaa dubbachuuf yoo taate warra biyya kana keessa jiru caala Muhammad hunda namaa caala dalagates waa hundaanu har'a immoo inni illeen mana nu bira ala jiru jechaaf yoo waan argine haasofne gaarii miti osoo suuraa isaallee kaaftee gaariidha. Inni biraa ammoo ani saafirra akka komiitti waa xiqqoo isii qaba. Yaa'u saafii biratti sa'aatii kana nuti ijji keenya himimmaanii saafiin hin beeka. Namni asirra jirtan kun hunduu hin beeytanii qorra keessa jirra beela qabna waa hedduutu nutti jira. Har'a saafin Muhammad Nuuri maaliif sagalee taatee miti? Waan nu irra jirru sanoo har'aa quba qabdaa? Sagaleen keenya sun eessa gahe? Akka amma dubbataa jirtu kanatti kanatti ummata mana asliitti beela sagalee hawaasa kennaa na dhageeffadhu. Sagalee keenya san irra deddeebitee nu hubattee nu yaadachiisaa jirta. Har'a nama tokkoof sagalee taata sagalee nama 11,000 hagana si jalaa dhagayame hagana dhageessisaa jirta. Bakka sanatti mee bakka sanatti of laali. Anaa fi ati waa waliin haasoo inu qabna kophaatti illee waa waliin haasoo inu qabna. Waan dhuunfatti waliin haasoo inu qabna. Dhuunfatti siin haasa'u san rakkoon qabu asirratti siin haasa'u. Of tayanii nama tayan of tayanii namaaf tayan. Gaafa mana kan kee tolchite manni namaa tolchita. Gaafa haadhateeti sagalee taate nama deemtee nama sagalee taate. mana dura sagalee ta'e jira rabbi jedhi jibo dhageeffadhu saafi. nama dura ta'utti nama sadii bara meseerratti namni birrii galchina dura jira. Birrii galchuu miti saafi birrii galchuu miti rakkoon keenya birrii miti. Rakkoon keenya birrii namni. Jibo dhugaa keeti garuu wanti kun qabameera numartuu takkittiin fitadha waan anaa fi inni waliin beeynu jira takkittiin fitadha. jechuun mana asliitti qabameera na gargaarsaaf nu hunduu akkamiin saafii bichaan jetta numartuu Oromoodha Beeti mo maal beeka waan hawaasa kana Saafii waan jedheef qaba. Waan jedheef qabaan saafiif maa saafiin jetta maa jettan. Har'a baraadhatti jettu muka jala jira. Obboleettii isaatti muka jala jira maa yoo jedheen inni bara feemesa
Guyyaan nama hedduu isa laala, nama kuma tokkotu isa laala. Jibo guyyaan qabameera. Maal qabee guyyaa ishii tayyib. Guyyaa qabamee miti nu yaadachiisee atiif namni biraa addaan buleso. Atiif namni biraa addaan. Waan siin jedhuuf naa fuudhunarra. Yaadachiisu gama jettaniin rakkoon qaba yaadachiisu numartuu gurracha qarree garuu katti dhageeffataarru guyyaa waan qabameef inshallah guyyama isa irratti namni kennu hunduu irra akka hirmaatuuf. Jiboo maa buuftan jiboo maa buuftan jiboo hin dhuguu. Jiboo deebisaa jala kenna.